Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kiyya Jum'aa Mubaarak isiniin jedha. Naaf kolcha sirba kanatu sirba qabsootii banee guyyaan guyyaa Jum'aati. Odeeffannoo akkaan waqtaawaa bareedaa wayii irraa haasa'uu deema waa'ee mootummaatii fi waan naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru yoo amma isin dhageessifne waan akkaan nama qaanessuudha. Waan nama saalfachiisuudha. Mootummaan jira waan jedhu tokko gaafii nutti uumee jechuudha. Mootummaan jiraachuu dhabuun biyyi takka akka diigamtu beeytanii. Itoophiyaa wanni jedhamu akka diigamu beeytanii yoo mootummaan hin jiraanne biyya jechuun mootummaadha. Mootummaa jechuun ammoo uummata. Sa'aatii kanatti olaantummaan seeraa kabajamuu dhabuun biyyi takka diigamuudhaaf jalqaba olaantummaa seeraattu kabajamuu dhabaa jechuudha. Wanti amma naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru haala cal'isaa kanaa yoo laalame biyyi diigamuu deemti. Kana quba qabaadha. Wanti takkattiin isinitti dhaamu namni Oromoo taate afaan Oromoo dhageessu. Oromiif kun sii ga'u. Oromiyaa walabaa ijaaruudhaaf qophaa'uu sirraa eegama. Marxoodhaan qabattoo sibiilaatiin garaa kee hidhattee of qopheessuu qofa carraan biraa ka jiru. Naannoo Amaaraa irratti olaantummaan seeraa kabajamuu yoo dandeenye biyya san guutuu keessatti jeequmsi wal fakkaataan naannoo Amaaraa irra ka'e kun ka'uudhaaf ta'a. Yeroodhaaf beeka. Mootummaan kuni waan naannoo Amaaraa irra jalqabe kana olaantummaa seeraa kana faannoon hin hiikkadhu jedhee ummata gurmeessee mootummaan naannoo Amaaraa guutumatti ekspaardii ta'ee badee jira. Firdi Maalshaar Biraanuu Juulaa mootummaa naannoo Amaaraa rimuuf jechi Itamajoor Shumiin jedhe suni jecha dhugaati. Mootummaan naannoo Amaaraa rimuuf ta'ee jira. Hin jiru isaa kanatti. Kana jechuun maal jechuudha? Biyyi takka diigamuudhaaf balballi baname jechuudha. Gaafa shiftaan tokko qaamni seera hin guunne tokko qaamni ulaagaa seeraa hin qabne tokko dhufee mootummaa naannoo san diige biyyi diigamte jechuudha. Wanti naannoo Amaaraa irratti ta'e kun olaantummaan seeraa kabajame hatattamaa yoo kallattiin qabanne biyya hunda keessa Oromiyaas naannoo hunda naannoo Itoophiyaa keessatti jeequmsi kun ka'uudhaaf ta'a. Maaliif? Olaantummaan seeraa nama san irratti hin kabajamin irratti kabajamuu qabu kasiin jedhu dhufa gulan. Dubbiin akka amma callisee ilaalaa jira. Uummanni Oromoo callisee ilaalaa jira. Uummanni Tigraay callisee ilaalaa jira. Sumaaleen callisee ilaalaa jira. Affaar callisee ilaalaa jira. Mootummaan kun olaantummaa seeraa akkamii fudhata? Akkamitti seera kabachiisuu danda'a ka jedhu uummanni Itoophiyaa hundi taa'ee ilaalaa jira. Maaliif yoo jettan liyyuu hayliin hin jiru jedhee mootummaan biyya tokkoo labsii eega godhe. Mootummaan biyya tokkoo murtee eega dabarse. Liyyuu haylii diiguu hin dandeessu. Siyyuu si diina mootummaa diina jechuudhaan uummata kaasanii jeequmsa kana ga'u uumuu kanarratti olaantummaan seeraa kabajamee torbee tokko ol torbee lamaaf deema beeka. Torbee lama keessatti olaantummaan seeraa kabajamuu dhabuun biyya takka diigumsaaf kararra jirti jechuudha. Kana uummanni hundi beekuudha qaba. Maqaa tokkotu dhufe. Oromiyaa keessatti waggoota 4-5 dabran kana keessatti uummata Oromoo irratti olaantummaa seeraa jedhamee ajjeechaa fi hidhaan akka malee irratti geggeeffamaa ture. Uummata Tigraay irratti olaantummaa seeraa jedhamee ajjeechaa fi waan cimatu irratti raawwatamaa ture. Yeroo raayyaan ittisa biyyaa Wallagga seenee uummata Oromoo irratti tarkaanfii fudhatu. Yeroo raayyaan ittisa biyyaa Harargee seenee uummata Harargee irratti tarkaanfii fudhatu. Yeroo raayyaan ittisa biyyaa Baaleef Arsii Wallaggaan kutaalee Oromiyaa hundarratti tarkaanfii fudhatu. Maal jechaa turan? Jegnaa makkalaakayaa saraawit. Dilla makkalaakayaa saraawit jechaa bayan jechuudha. Yeroo inni Oromoo ajjeesu, yeroo inni Wallaggatti haadha miskiina fixu, goota raayyaa ittisa biyyaa jedhanii maqaa kennaafii turan. Gaafa inni Tigraay dhaqee olaantummaa seeraa kabachiisa jedhee uummata Tigraay irratti waraana bane, jegnaa makkalaakayaa saraawit, jegnaa makkalaakayaa chin jechuudhaan uummata Tigraay irratti መሰናበሻ አሁን የቀራ ጌታቸው ብቻ ጀለኒ ኡመተ ትግራይ irratti waraana gasga'u labsaa turan jechuudha. Warroonni har'a YouTube isaanii keessa yoo seentan maqaan raayyaa ittisa biyyaa jedhamu kaafame. Maqaa maal jedhatu moggaafame? Ya Abiyyi Saraawit, ya Oonag Saraawit, ya Shanee Saraawit, ya Odeed Saraawit jechuudhaan raayyaa ittisa biyyaa irraa maqaa fuudhanii poolisii biyya isaa eegaa ba'urraa maqaa isaa fuudhanii waraana Abiyyi Ahmaddu Gondar seene uummanni Gondar birmadhaa Shaneen Gondar seente laalaa dubbii kana qabadhaa. Namni qalbii qabdu as keessa jirtu dhaga'i. Ka gubbarraan dhageettu dhaga'i. Ka Facebook irra teettee sagaleen kiyya kun gulana sibira jiru dhaga'i. Wanni amma naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru yoo olaantummaan seeraa kabajamuu baate Itoophiyaan ni diigamti. Kana quba qabaadhaa. Wallahi rabbii saniin isinii kakannaa. Yoo naannoo Amaaraa irraa isin hidhannoo kana niikin
yoo naannoo amaaraa irratti maqaa shanee jedhu kana isin dhaabsisuu hin danda'in nutillee hayyoota keenya irratti borirraa gadi baanee qabsaa'uudhaaf teenna. Hayyoonni Oromoo hundi isaanii gabbayanii ummanni Oromoo akka gafunyaanii hidhatu. Abiyyi Ahmad mataa keetirraa kaasee, Biraanuu Juulaa irraa kaasee, Shimallis Abdiisaa irraa kaasee, waraana adda bilisummaa Oromoo irraa rasaasa takka fuudhuu miti. Oromoon hafe ka Harargee, Wallagga, Jimma, Arsiin, kutaan Oromiyaa hundi akka meeshaa gafunyaanii hidhatu. Akka isin dhiibbaa gootan akka isin ayyamtan isin gaafanna malee namni isiniin dhaga'ee akka barbaaddanitti meeshaa Oromoo irraa hiitan hin jiru jechuudha. Kana ragaa ofirratti baay'immanni naannoo Amaaraa. Maal jechuudha? Gondar keessatti olaantummaa seeraa kabachiifna. Faannoo wajjin tarkaanfii fudhanna mootummaan jennaan maqaa raayyaa ittisa biyyaa irraa kaasanii shaneetu Gondar seene karaa itti cufa. Gommaa itti dhukaasa, gommaa itti cama. Nuti ammoo qoroxaa dhufnee waraana kanarratti tarkaanfii fudhanna jechuudhaan ummanni Amaaraa akka waliigalaatitti raayyaa ittisa biyyaa irraa maqaa fuudhanii waraana shanee jechuudhaan, waraana Odeed jechuudhaan, poolisii Biraanuu Juulaa jechuudhaan maqaa raayyaa ittisa biyyaa jijjiiramee jira. Viidiyoo isin dhageessifna yoo barbaachisaa ta'e. Kana guutuu mootummaan callisee ilaalaa jira. Warri kaleessa gaafa Tigraay dhumtu, gaafa Oromoon du'u, jegnaa makkalaakaa saraawwiti jechaa ture. Goota raayyaa ittisa biyyaa jechaa ture. Har'a ammoo poolisii Abiyyi Ahmaddu Bahardaariin seenee, poolisii Abiyyi Ahmaddu Gondar seenee tarkaanfii irra fudhadhaa jedhanii isa kana irratti dalagaa jiran. Kuni maaliif ta'a? Maaliif ta'a kun? Maali biyyi seeraan qabdu? Olaantummaan seeraan jiru? Kaleessa maaliif raayyaa ittisa biyyaa jedhame yeroo Tigraay lolu? Har'a maaliif maqaan raayyaa ittisa biyyaa irraa fuudhame? Abiyyi Ahmad gaafa nuti si falmine, gaafa nuti si dura dhaabanne sababa malee miti. Biyya san keessatti Itoophiyaa ka ufiin jedhu Amaara qofa. Itoophiyaan nuhi ka ufiin jedhu gizee maraayyuu Amaara qofa. Atillee ragaa agartee jirta har'a. Raayyaa ittisa biyyaa kaleessa gaafa Tigraay irra bobbisan. Gaafa ummata Tigraay irratti bobbaasanii raayyaan ittisa biyyaa ummata Tigraay fixe. Mee seenaa gabaabduu si yaadachiifna. Abiyyi Ahmad gaafa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefte. Baatii sadi guutuu intarneeta cufte. Oromiyaa keessaa nama meeqa ajjeeste? Oromiyaa keessaa nama meeqa hiite? Gootota meeqatu dhabame? Hayyuu meeqatu dhabame? Lubbuu Hacaaluu Hundeessaatiif jecha. Gaafa Jawaar Mohammad hiite nama meeqa ajjeeste? Nama meeqa hiite? Intarneeta biyyattii guutuu irraa baatii sadi guutuu cufte. Har'a gizee naannoo Amaaraa irratti dhufanii hidhannoo takka nurraa fuudhuu hin dandeessu. Raayyaa ittisa biyyaa wanni jedhamu hin jiru. Poolisii Abiyyi Ahmadi, poolisii Shimallis Abdiisaati, poolisii Biraanuu Juulaati. Yeroo siin jedhan kana waan ummata Oromoo irratti waggaa afran dabre dalagaa baate kana garaa si nyaatee jira. Si dhukkubee jira. Sitti dhagaamee jira. Xaqlaay Ministeer Muummicha Ministeera Abiyyi Ahmad, Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Oromoon dhugaadhaaf isin dura dhaabbate malee bifa keessan jibbeetii miti. Oromummaa keessan jibbeetii miti. Maalummaa keessan jibbeetii miti. Garuu har'a naannoo Amaaraa keessatti maqaa raayyaa ittisa biyyaa irraa fuudhanii ummata miskiina sobuudhaan, ummata naannoo Amaaraa hunda dogoggorsuudhaan shaneen Gondar seente, shaneen Shawaroobit seente, shaneen Dabrasinaa seente, shaneen Waldayaa seente jechuudhaan ummata miskiina qasaaqasanii akka maqaa raayyaa ittisa biyyaa badu godhan. Kana muluu maaliif obsuu dandeesse Abiyyi Ahmad? Kana muluu maaliif obsuu dandeessa warroonni aangoo qabatanii teettan? Waan Oromoo ajjeesaa baatanii irraanfattanii gootota meeqa akka fixxan beeytanii? Waggaa sadiin dabre keessatti olaantummaa seeraati jettanii lubbuu Oromoo meeqatu dhabame? Oromoo nama meeqatu hidhaa jira isaa ammaa kana beeytanii? Goota meeqan mana hidhaa jira isaa ammaa kana beeytanii? Garuu har'a naannoo Amaaraa keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuu diddan. Biyya diiguudhaaf deemaa jirtan. Biyyi diigamtee jirti kun isaa ammaa kanatti. Raayyaa ittisa biyyaa irraa maqaan kaafame jechuun bar biyyi diigamtee jechuudha bar. Raayyaa ittisa biyyaa irraa kaasanii maqaa nama tokkootiin waamuu jechuun poolisii biyya tokkoo gadi buusanii waraana adda bilisummaa Oromoo araaratti jirtan. Araaratti waliin galle fakkeenyaaf. Isaan ammoo ka jechaa jiran Bahardaariin seenee waraana gaggeessaa ka jiru shaneedha jedhanii ummata miskiina naannoo Amaaraa gowwoomsanii ummanni akka gadi bayee karaa cufu godhaa jiran jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa maqaa jedhu jijjiiranii akka waan marroon dirribaa Gondariin seenee lolaa jiruutitti fakkeessanii ummatatti himaa jiran. Miidiyaa keessa gasseenaa dhageeffadhaa. Kanarraa mootummaan ibsa takka kennaa hin jiru. Waan takka dubbachaa hin jiru. Biyyi diigamaa jirti. Isin naannoo Amaaraa irratti waan dalaydan kana yoo isin galmaan hin gahin namni tokko namni isin dhaga'u hin jiru. Kana salphina guddaadha isiniif. Dhugaa isinitti himaan. Mootummaan biyya bulchaa jirtu. Wanni amma naannoo Amaaraa irratti dalagu kana yoo isin hin xumurin biyya guutuu keessaan jeequmsi isin ka'uudha deema. Nyaatamuu deemtanii beeka. Raayyaa ittisa biyyaa irraa maqaan fuudhamee jira.
Poolisii Abiyyi Ahmad jedhamee jira. Poolisii Odeed jedhamee jira. Poolisii Biraanuu Juulaa jedhamee jira. Poolisii Biraanuu Juulaa jechuun bakka tara waraana adda bilisummaa Oromoottu Gondar seenee jechaa jiran isaan. Shaneen Gondar seentee lolaa jirti. Ummanni Gondar gabbayaa. Jegnaa keessan Masaafin Tasfuu. Jegnaa keessan Arbanyaa Marree Wadaajoo. Waraanni Abaa'oo Shanee marsee dhufee ajjeesaa jira. Biraanuu Juulaa ajajetti kennee Shaneen seente Gondar jirti. Kana muluu maaliif teettanii ilaaltan? Torbee lama guutuu dabar. Torbee lama guutuu keessatti olaantummaan seeraa takka kabajamaa hin jiru. Gaafa Oromoo ajjeeftan gara laafummaan takka hin jiru. Warroonni akka Birgeeder Jeneraal Kaasaayee Camadaa miidiyaa irratti ba'ee qeerroo mittibaal durriyyee dullaa ijee siwata baxiyyiit gimbaar baloo jechaa turan. Kaleessa Oromoo irratti miidiyaa biyyattiitiin ta'anii waraana akkasii labsaa turan. Lakki waraanatti hin deebinu. Olaantummaa seeraan kabajamu. No. Biyya diigaa jirtan. Biyyi diigamtee jirti. Itoophiyaa wanni jedhamu diigamuudhaaf deema. Ummanni Oromoo of qopheessa. Oromoon of qopheessi bakka jirtu maraa hidhannoo kee walaawwalee akka gaafa Shimallis Abdiisaa jedhe san yaa mootummaa naannoo Oromiyaa yaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmad yaa fiildi maarshaal Biraanuu Juulaa na dhaggeeffadha. Yoo ummata Oromoo masaaraa walaawwaltanii ittiin kennin isin tuyyuu ummata kana salphise. Ummanni Oromoo ammoo taa'ee ilaaluun qabu. Haga faannoon dhufteetiniin aangoo qabattu taa'ee ilaaluun qabu. Hidhachuudha qaba ummanni Oromoo. Hidhachuudha qaba. Haga funyaanii hidhachuudha qaba ummanni kun. Olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru naannoo Amaaraa keessatti. Ummanni naannoo Amaaraa yoo barbaadan raayyaa ittisa biyyaa jedhaniin yoo barbaadan saraawitii Abiyyi Ahmad yoo wanni isaan barbaadan hin dalagamne yoo wanni isaan barbaadan mootummaan hin godhin waraanni guutuun biyyattiin qabdu waraana Abiyyiiti. Waraanni guutuun biyyattiin qabdu waraana Biraanuu Juulaati. Waraanni guutuun biyyattiin qabdu waraana Abaa'oo Shaneeti. Ya Oonag Saraawit. Ageeffataa hin jirtanii. Mootummaan kun akkamitti yaaddan isin? Olaantummaan seeraa naannoo Amaaraa irra jalqabe kun yoo hin xumuramne biyyi diigamte jala sarara fudhadha. Dhugaa isinitti himaan. Abiyyi Ahmad amtaataatee shawwaduu hin dandeessu. Oromoolleen gadi bayeetiniin fala isaa barbaadachuudha qaba. Wanni Amaarri dhufee nurratti safaatuuf takka illee hin jiru. Daangaa isaan eeggata Oromoon. Qe'ee isaan eeggata Oromoon. Hidhachuu qaba uummanni keenya. Kana quba qabaadhaa uummata Oromoo. Isin balleessuu dhufaa jiran. Olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru. Torbee lama guutuu maqaa waraana biyyattii tokkorraa kaafamee maqaa Abaa'oo Shaneetiin wayita waraanni waamamu akkitti mootummaan kun hagammaatitti ibsa takka baasuu dadhabee bara. Maaliif ibsan kennine waan biraa dadhabdanii? Sirraa'uu qabaa. Dogoggorri akkanaa kun ta'uu hin qabu. Kaleessa gaafa olaantummaa seeraa jedhamee Oromiyaa irratti Wallagga irratti ilmi namaa dhumaa ture. Raayyaa ittisa biyyaa jedhameetiniin maqaan waamamaa ture. Kaleessa gaafa Tigraayiin haawwoleen Tigraay gudeedamtu. Dubartiin Tigraay gudeedamtu. Dubartiin Tigraay beelaan dhumtu. Dubartii Tigraay ulfiisii beelaan garaa keessaa yaa'aa ba'e. Raayyaa ittisa biyyaa goota jechaanii bayan. Har'a ammoo osoo mootummaan kun dhukaasa takka hin dhukaasin. Osoo mootummaan takka kadhatu rabbii jedhaa nuu dhaabbadha. Naannoo hundarraa meeshaan hiikamaa jira. Milishaan liyyuu naannoo hundaa hiikkachaa jira. Raayyaa ittisa biyyaa cimaa ijaaruu barbaanna. Biyya tasgabboofte Itoophiyaa hunda fakkaattu ijaaruu barbaanna. Nuu dhaabadha hin dhaabannu. Poolisii keetuyyuu hin beeynu. Raayyaa ittisa biyyaa hin jedhamu kun poolisii Abiyyi Ahmad Oonag Saraawitiidha. Poolisiin Saraawitiin Oonag nuun ajaju. Sin beeynu. Akka Gazaafii si goona lafarra si gottonna. Fiishkaa afuufnee sa'a 24 beeta mangistii to'anna. Maaliif olaantummaan seeraa dhabama jara kanarratti? Akkamitti uummata Itoophiyaa sabaaf sablammii 86 caaluu danda'an isaan kun? Maal jechuudha biyya mootummaa qabdu takka keessatti? Seera biyya tokkoo murtaa'ee Oromiyaa, Tigraay, Sidaamaa, Sumaalee, Affaar hundi isaa fudhatee waan mootummaan jedhe hojiitti hiike. Isin waan biraa haa taa'u. Gadi baatanii miidiyaadhaan maqaa Oonag Sharee jedhu raayyaa ittisa biyyaa maqaballeessii raayyaa ittisa biyyaa irra godhamaa jiru dhaabbachuu qaba jechuu dadhabdan ibsa baasuu dadhabdan. Nama siyaasaa tokko miidiyaa irra fiddanii waan kana dhaabsisuu nama danda'u dubbachiisuu dadhabdan. Gizee Oromoo irratti lolli banamu tantanyiin ka waa'ee lola Oromoo irratti haasa'u ka Tigree irratti tanaattanu kumaatama taraan hin ga'u sallafee dhaabata. Har'a eessa dhayxan tantaanyochiin? Eessa dhayxan? Yoo namni isinii tanaattanu dhabe BBC miidiyaa Itoophiyaa sanirra affeerraa naa godhaanuu isinii tanaattana. Yoo nama dhabdan hayyuu yoo dhabdan biyya san keessatti sabni kamuu walqixa. Tigreenis ilma namaati. Oromoonis ilma namaati. Sumaaleen ilma namaati. Gaafa Oromoo irratti loli labsamee Oromoon lafarraa xuruuramaa ba'e jegnaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamaa ba'e.
Gaafa Tigraay irratti waraana labsamee Tigraay lafarraa xuruuramaa ba'e jegnaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamaa ba'e. Har'a hoo maaliif poolisii Abiyyi Ahmad ta'uu danda'e? Maaliif abaa'oo shanee ta'uu danda'e? Yaa uummata Oromoo isin dhukkubuu qaba. Rabbii keessanii jedha. Mataan isin dhukkubuu qaba. Tantaanyonni eessa dhaqan? Miidiyaa biyyattii irratti dhufee namni waan kana tanaattanuu eessa dhaqe? Eessa abbaa keessanii jirtanarra yaa tantaanyochi? Xilaanni biyya sanii Oromoodha jechuudha. Tigreedha. Jarri kun lamaan lafarraa yoo badan dantaa isaaniiti miti. Hoggansi fedhe. Hayyuu siyaasaati ka ofiin jedhu abbaan fedhe. Kanaafi nuti waan takka isinitti himuu barbaanna. Olaantummaan seeraa naannoo Amaaraa irratti kabajamu kana caalaa obsa isiniin qabu uummanni. Naannoo tokko irratti akka barbaadetti akka inni boonu ashururuu jettanii kadhachaa naannoo biraa dhiiga dhangalaasaa biyya san keessatti nageenyi dhufu takka illee hin jiru. Yoo wal qixxeessitan wal qixxeessaa hunda isaa. Olaantummaan seeraa haa kabajamu. Meeshaa seeraan mootummaan akka hiikamu gaafate tarakkabamee haa kennamu. Kanaan gara kaanitti maqaa raayyaa ittisa biyyaa jijjiiranii poolisii Abiyyi Ahmad jedhan kun hatattamaan dhaabbachuudha qaba. Maqaa raayyaa ittisa biyyaa jijjiiranii waraana shanee Gondar seene jedhe kun hatattamaan dhaabbachuudha qaba. Mootummaan namoota kana yoo dhaabuu baatte biyya diigaa jirta quba qabaadhu Abiyyi Ahmad. Wallaahi billaahi duulli amma naannoo Amaaraatiif baname kun yoo ati dhaabsisuu baatte olaantummaa seeraa hin kabaja jette kan amma maal jechaa jiran beektanii? Gondariin guutumatti